Akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni Obdi Miidiyaa. Biyya keessaaf alaan Obdi Miidiyaa kan hordoftan nageenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jechaa ergaa jabaa guyyaa har'aaf qindeeffanne isiniin geenyaa agaa xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Dubbii armaan gadii yoo feetan mul'ata, yoo feetan immoo xiinxala jettanii fudhachuu dandeessu. Inni rakkoo hin qabu. Kanas haa ta'u sana waan arguuf jirrudha waan ta'eef wantoota godhamuu qabu armaan gadii irratti osoo yeroo qabnu haa hojjennuun dhaamsa ciminaan dabarsinuudha. Yeroon kana booda jiru waldaa kiristaanaaf akka dhaabbata hafuuraatti amantoota akka dhuunfaattii fi tajaajiltoota isheetiif yeroo ulfaataa fi yeroo rakkisaadha. Ji'oottan ja'an fuuldura keenya jiran booda wantoonni baay'een ariitiidhaan bakka wal jijjiiruu eegalu. Wantoonni qajeelummaa, qulqullummaa, dhugaa, duudhaa fi jiraachuu waldaa kiristaanaa qoran ni heddummatu. Yeroon fuuldura keenya jiru yeroo sirnii fi siistemni haaraan saffisaa fi kutannoo cimaadhaan guutummaa addunyaa irratti diriirfamudha. Aangoon waldaa kiristaanaa dhimma ofii ishee irratti ofiidhuma isheetiin duudhaa fi macaafa qulqulluu giddu galeessa godhattee murteeffachuu irratti qabdu dhibbantaa hedduun kallattii fi al-kallattiin irraa mulqamuu eegala. Dhiibbaan alaaf keessaa qormaata guddaa waldaa kiristaanaa isa cimaadha. Dhiibbaalee kallattii fi al-kallattiin waldaa kiristaanaa irra ga'anii fi gochaalee babbadoo hojii hafuuraa dura dhaabbatan isa waldaan kiristaanaa wagga'uuf yaalamu dura dhaabbachuuf yeroon waldaan kiristaanaa fi luboonni ishee addabaabayii biyyoota hiriiraa fi mormii biizii itti godhan as deemaa jira. Kunis fooyya'insa muraasa kan darbe jijjiirama haarawaa waldaa kiristaanaaf waan fidu miti. Kanaaf maaltu godhamuu qaba? Wanti godhamuu qabu tokkoffaa waldaan kiristaanaa fi tajaajiltoonni ishee ammarraa kaasuun dammaquu fi ciminaan kadhachuudha. Lammaffaan waldaan kiristaanaa fi tajaajiltoonni ishee wacaa fi wal ho'isuu yeroof ta'u keessaa atattamaan ba'uun dhaloota dubbii waaqayyoo irratti ijaaruudha. Sadaffaan waldaan kiristaanaa ho'ifattee taa'uu fi hojii mana xixiqqoon biizii of gochuu keessaa baatee rakkoowwan keessoo waldaa kiristaanaa jiran atattamaan furuudhaan dhimmoota gurguddoo irratti xiyyeeffachuun dursitee argamuu qabdi jedhan Paaster Dandanaan. Arfaffaan waldaan kiristaanaa hayyoota qabdu warra dubbii waaqayyoo bulchaatan warra ogummaa garaagaraa qaban fakkeenya ogummaa akka geggeessummaa fi bulchiinsa seeraa, saayinsii fi teekinooloojii, dippiloomaasii, dinagdeef hawaasummaa fi kan kana fakkaatan qaban cimsachuu, jajjabeessuu fi sirriitti itti fayyadamuu akkasumas dhaloota garasitti guddifachuu qabdi. Shanaffaan waldaan kiristaanaa yeroo kamiyyuu caalaatti dursitee laattee labsii wangeelaa irratti cichuun lubbuu mootummaa waaqayyooti booji'uu irratti nuffii tokko malee adda durummaan hojjechuu qabdi. Akkasumas warri amanan hudhaalee jiran hunda jala dhaabbachuu akka danda'aniif bartuu Kiristoos isa dhugaa gochuu irratti ciminaan hojjechuu hedduu murteessaadha. Dhimma kana tuffattanii bira darbitu yoo ta'e hedduu gowwomtan. Waan baay'ee dursinee wal hubachiisaa turre akkuma namoota hedduu xiyyeeffannoon hordofaa turre hedduu namaa tuffatanii darbuun erga darbee yeroo dubbatan argaa turre argaas jirra. Dammaqaa wal dammaqsaa. Adaraa dhimma kana dhaamsa kana hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Ergaan kun kan isiniif dhiyaate Paaster Dandanaa Margaatiin sagalee kan qindeesse yaadachuu dabaliiti. Galatoomaa.